Passwordii social media garaagaraa yeroo barattan fayyadamtan dagachuun rakkoo hunduma keessan mudatudha jedhee yaada. Ani immoo guyyaa irraa kana furmaata isaa isinitti hima. Google accountiin yookaan Gmailin keessan passwordii social media keessan ittiin banattan kanneen akka TikTok, Instagram, Facebook akkasumas passwordii isin yeroo website garaagaraa seentan ittiin banattan save godhee isiniif ni olka. Passwordii Google accountiin keessan galmeessaa ture salphaatti akkamitti akka argattan isin agarsiisu. Isa dura warreen accountii kanaaf haaraa taatan follow nu gochuun tippiiwwan akkasii yeroo yerootti argadhaa. Passwordii Gmail accounting keessan galmeessaa ture salphaatti argachuudhaaf jalqaba gara setting bilbila keessanii ni deemtu. Sana booda xiqqoo scroll gochuudhaan Google kan jedhu kana ni filattu. Erga fuula kana isiniif fidee iddoo password manager jedhu kana ni tuqxu. Akkuma isin argaa jirtan listii social media garaagaraa fi website garaagaraa isiniif ni fida. Sana booda isinis social media barbaadan filachuun haala argaa jirtan kanaan passwordii isaa baruu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun sin gargaareera taanaan like gochuu akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Galatooma.